Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee mata duree gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa mirga bu'uura seenaa fi seeraa kan qabudha jedhuun kutaalee hawaasa yuunivarsiitichaa fi qaamolee dhimmichi isaan ilaallatu waliin marii paanaalii gaggeesseera. Marii paanaalii kanarratti kan argaman mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensi koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi nageenyaa Ambaasaadar Diinaa Muftiin Itoophiyaan qabeenya ishee dur ture balbala ulaa galaana diimaa argachuun ija damee dippiloomaasiitiin yeroo xiinxalamu naannoo biyyoota galaana diimaatti argaman waliin walitti hidhamiinsa daldalaa cimsuu fi nagaa fi tasgabbii naannichaa irratti waloon hojjechuuf carraa bal'aa kan uumu ta'uu himaniiru. በንግድ ደግሞ የበለጠ ንግዱን ለማሳለጥ የሚያስፈልገንን የባህር በር አክሰስ ማግኘት አለብን። naannawichatti walitti hidhamiinsa daldalaa cimsuuf Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun dirqama. Kanaaf biyyoonni ollaa ulaa galaanaa qaban dhimmi ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa faayidaa dhuunfaa ishee qofaaf osoo hin taane isaaniifis faayidaa waloo kan qabu ta'uu hubachuun isaan irra jiraata. Inni biraan waliigaltee biyyoonni Afrikaa naannoo daldala bilisaa babal'isuuf waliif mallatteessan bu'uura taasifachuun Itoophiyaan biyyoota Afrikaa garaagaraatti oomisha erguu eegaltee jirti. Hojii kana guddisuuf ulaan galaanaa Itoophiyaaf murteessaa ta'uun hubatamuu qaba yaada jedhuun qaba. Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa nagaa fi tasgabbii naannoo abbaa Afriikaaf wareegama guddaa kaffalaa jirtu hubachuun akkasumas baay'ina lakkoofsa uummataa qabduu fi guddina dinagdee galmeessaa jirtu xiyyeeffannoo keessa galchuun balbala galaana diimaa akka argattuuf qaamni kamuu deeggarsa isheef taasisuu akka qabu Ambaasaadar Diinaa Muftiin ibsaniiru. በተለይ በመካከለኛ በዚህ በምስራቅ አፍሪካ የሚንቀሳቀሰው አልሸባብ የተሰኘ አሸባሪ ቡድንም አለ። keessumaa naannawaa giddugaleessaa fi baha Afrikaatti kan gareen shororkeessaa Alshabaab jedhamu ni socho'a. Kun ammoo biyyoota naannawichaaf yaaddoo nageenyaa guddaadha. Kun kanaan osoo jiruu Itoophiyaan dhiibbaa nageenyaa gareen Alshabaab biyyoota naannichaatti taasisu qolachuu fi dandamachuuf biyya shoora olaanaa taphachaa jirtudha. Hojii nageenyaa naannawichaaf raawwachaa jirtu cimsuuf ulaa galaanaa yoo argatte rakkoon inni fidu maalidha kan jedhu sirnaan xiinxalanii ilaaluun barbaachisaadha. Ajandaan biyyoolessaa dhimma qaama hundaa ta'uu kan dubbatan Pirezidantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee Dr. Darajjeen Gidaan dhaabbileen barnoota olaanoo barbaachisummaa gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa namni hundi sadarkaa walqixaatti akka hubatuu fi dirqama irraa eegamu baachuu akka qaban hubachiisaniiru. ናሽናል ኢንትረስት የሀገር ኢንትረስት የሁላችንም ነው። የተወሰኑ ሰዎች dhimmi kabajamuu faayidaa fi dantaa biyyaalessaa itti gaafatamummaa lammii hundaati. Qaamoleen muraasni kan irratti dubbatanii fi hojjetan nuti ammoo teenyee kan dhaggeeffannu ta'uu hin qabu. Hirmaannaa qaama hundaa barbaada. Keessumaa dhaabbileen barnootaa olaanoon akka keenyaa kun kutaalee hawaasaa kaaniif fakkeenya taanee itti fufiinsaan hojjechuu qabna. Marii paanaalii dhimma gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa irratti Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee qopheesse irratti hayyoonni hirmaatan yaada kennaniin ajandaan biyyaalessaa kun galma akka ga'uu fi lammiin hundi ejjennoo wal fakkaataa qabachuun itti gaafatamummaa isaa akka ba'u dubbataniiru.